fallar kifamu akungo ganama turas popules sidisenso yesanaka sumana waya yesus malaka ayyaanniif nagaan waaqayyo waaqa jiraataa haala hundumaa keessatti hunduma keessaniif haa ta'u waldaa Maranaataa Yesuus keessatti kan argamtanii tajaajiltoonnis sabnis hundumtuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenya inni nuuf baay'ise nagaa keenya inni heddummeesse inni nurraa addan baane waaqayyoon keenya bara baraan ulfaatu ana obboleessa keessaniif tajaajilaa keessan eebba abraati waaqayyoon isa guddaa hin galateeffannaa inni guyyaa eebbifamaa kana umurii keenya irratti nuuf dabalee sagaleensa akka dubbatamuuf balbala akkasii waan nuu baneef galataan hajajamu waaqayyoo keenya guddifnee jajannaa egaa ayyaana waaqayyoo keenya irraa arganneen sagalee waaqayyoo maal amanattaa barumsa jedhu walii wajjin barachaa jirra har'as itti fufnee kutaa irraa ilaalla jechuudha waaqayyoo guyyaa kanas nuuf hojii qabaa amanannaawwanii kan biroon leeyyootti nama geessan hamma kutaa tokkoon hamma kutaa afuriitti ilaallee jirra har'ammoo waaqayyoon amanachuu keessaa bu'aawwan jiran ilaaluu jalqabnaa isaan kunis guyyaa tokkoon yookiis lamaan waan xumuraman miti naaf sagalee waaqayyoo beeffannee gaarummaa gatii waaqayyoon amanachuu keessaa argamu walii wajjiniin ilaalla mee dursinee garuu waaqayyoo keenya walii wajjiniin kadhanna eessan naqaa eenyuun ana abdadhaa eeyyottanuuf gataa anoo sin jaalladhaa si dhiisee hin deemu jedha faarfataa obboleessi keenya Eliyaas Gabulaa waaqayyoo isaa eebbisu waaqayyoon dhiifnee waaqayyoon alatti kan itti hirkannu kamillee hin qabnu jireenya addunyaa kana biyya lafaa kana qofaaf osoo hin taane bara baraanis haa wajjin jiraachuudhaaf waliif mallatteessineerra innis amansiisaadha. Baraa hamma bara baraatti guddaa jabaa qulqulluu kan taate waaqayyoo keenya maqaa gooftaa maqaa Iyesuusiitiin galanni siif malaa baraa hamma bara baraatti maqaan kee ulfaatu
bu'aa ba'ii jireenyaa lolaa adda addaa hundumaa keessatti aangoo kee isa jabaadhaan nu ceesiftee nu gargaartee salphinaaf qaanii yeelloo nu oolchitee namoota irraa waan nu godhatteef maqaan kee inni dinqisiisaan bara hamma bara baraatti kan galateeffame kan jajame haa ta'u. Waaqayyoo situ nu wajjin jiraaf akka dhuunfaattis ta'ee akka gareetti karaa hundumaayyuu gargaaramnee qixa kana ga'uu dandeenye. Inni nu oolchite, inni nu baatte, inni nu dandeesse mootiin keenya bara baraan nuuf ulfaadhu. Galanni galata irratti, kabaji kabaja irratti, jajamuu waaqeffamuun maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin si duwwaadhaaf haa ta'u. Gidiraa diinni keenya nuuf qopheesse mataa isaatti waan galagalchiteef, salphina diinni keenya nuuf qopheesse isuma waan uffachiifteef, nuuf immoo qooda kanaa dirree moo'ichaa, dirree walqixxaataa, dirree galataa waan nu laatteef, boojuu ofii keetii loltee argamsiifte waan nu gursifteef, ofii keenyaaf, mana keenyaaf, jireenya keenyaaf, tokkummaa keenyaaf, waldaa keenyaaf, hojii hojjette hundumaaf bara hamma bara baraatti galanniif ulfinni siif haa ta'u. Nuni warri fuula kee duratti dhiyaannee si waaqessaa si jechaa jirru kun namoota dadhaboodha, namoota hirrina qabaniidha, namoota hanqina qabaniidha. Araarri Waaqayyoo yeroo hundumaa ganama ganama naareffama jedhamee caafamee waan jiruufi araarri kee achuma jira, iddoodhaa hin mixxiqu. Kanaaf araara si kadhanna. Darbaaf cubbuun raakaannaaf dagannaan keenya hundumtuu dhiiga Yesuusiin nurraa adda haa ba'u. Keessa keenya, hafuura keenya, lubbuu keenya haaressi. Waaqa banamaadhaan gara keenya kottu. Samii Waaqa kana kallattiidhaan nurratti saaqe. Yaanni kee, yaanni Waaqayyoo nutti hin keessummaayin. Yeroo kamiiyyuu yaa Waaqayyo ayyaanni nutti hin irratiin. Ati Waaqayyo inni yeroo hundumaa hojiirra jirtu arras hojjechuudhaaf argame. Lapheen namootaa sagalee kee kana dhaga'uudhaan haa jijjiiramu. Ilaalchi namootaa sagalee kee kana dhaga'uudhaan haa jijjiiramu. Yaa Waaqayyo murtoon namootaa sagalee kee dubbatamu kanaan haa jijjiiramu. Yookiis maqaa Yesuusiin humna guddaa godhatee fuulduratti haa deemu, haa milkaa'u. Moo'icha nuuf ta'e, jabina nuuf ta'e, abdii keenya haaressi, ayyaana keenya irratti guddisi. Inni qulqullummaa Waaqayyo gooftaa maccaa hojjechuu, Waaqayyo gooftaa maccaa argamuu, Waaqayyo gooftaa maccaa mul'achuu, Waaqayyo gooftaa maccaa hin jaallanne bofichi ergamaan seexanaa namootatti gargaaramu, naalotatti gargaaramu, karaa kamiiniyyuu hojii Waaqayyootti janqaa ta'uudhaaf kan abbalu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin isa rukunneerra kan galagale haa ta'u. Sammuu keenyarraa, qalbii keenyarraa, hafuura keenyarraa kan dhaame haa ta'u. Guddaan akka Waaqayyoo hin jiru, jabaan akka Waaqayyoo hin jiru, kabajamaan akka Waaqayyoo hin jiru, sodaatamaan akka Waaqayyoo hin jiru. Ani jabaadha kan jedhu, ani jira kan jedhu, ani nan mul'adha kan jedhu, ani nan hojjedhan, ani nan danqa kan jedhu ergamaan Lusiifer maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin akkaataa ol jechuu hin dandeenyetti kan galagale kan rukutame haa ta'u. Faana keenya jalatti haa tummamu. Irreen kee irreen moo'ichaa nu haa geggeessu Waaqayyo. Kana hundumaa waan gooteef ulfaadhu maqaa mucaa kee isa jaallatamaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Egaa sagalee Waaqayyo gooftaa maccaadhaa. Yeroo darbee kutaa arfaffaa keessatti walii wajjin tuqnee akkuma dhaabbanne amanannaan namootaa gatii guddaa akka qabu. Waaqayyoon amanachuun gatii jabaa, gatii tilmaamamuu hin dandeenye, gatii dubbatamee hin dhumne akka qabu wajjin ilaalleerra. Kutaa isaa isinii kenneen ture garuu hin dubbifne har'a isa dubbisuudhaan jalqaba. Innis sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa gara warra Ibrootaatti ergame boqonnaa 10 lakkoofsa 35 isa jirudha. Akkana jedha. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa jedha. Radeebeen dubbisa. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu maaliin godhinaa jedha, hin gatinaa jedha. Waa'ee Waaqayyoon amanachuu ilaalaa. Sana fuuldura garuu namoonni na baasa, na milkeessa, galmaan nagaa jedhanii kan isaan abdatan garuu immoo amanannaa sirrii kan hin taane ofii isaaniis warra isaan amanatus leeyyoodhaaf dabarsanii kan laatan amanannaawwan irraa of eeggachuu qabnu. Kooluu akka itti hin galle irratti of akka gadi of hin dhiifneefi kutaawwan darban arfan keessatti ilaalleerra. Ammaa booda garuu kan ilaalu Waaqayyoon amanachuu keessa gaarummaa jiru,
waaqayyootti hirkachuu keessa gaarummaa jiru walii wajjiniin ilaaluu jalqabna jechuudha irraa kaasnee kutaa 5ffaa kanarratti. Galanni mootii keenyas jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa waaqayyo yeroo hundumaa kan inni barbaadu, kan inni nurraa eegu, akka nu isarratti of gannee jiraannudha. Na baasa, na milkeessa, fiixaan na baasa, galmaan na ga'a jennee akka nu isarratti of gannu barbaada. Fakkeenyaa galaanaaf daaktuun isinii kennuudhaan jalqaba. Galaanni kan daakamu gaafa irratti of gataniidha. Bishaan muka keessaa hin qabu, dagalee hin qabu, wanti rarraan hin qabu. Bishaanidha. Yoo ejjettan gadi isin fudhata. Yoo keessa ciiftan gadi isin fudhata. Deemuun danda'amu bishaanirraa miraakelii ilmi waaqayyoo godharraa kan hafe. Garuu bishaanni kan inni ittiin baatamu, kan inni irra keessatti ol nama fuudhu yoo daakaa beekaniidha. Daakaa beekuun kun akkam yoo jettanii, yoo jireenya keessan simpil gootanii bishaan sana of gadhiiftan ol fuudhee isin baata. Baadiyyaatti waan nan dhaladhee guddadheef bishaan daakuu nan danda'a, nan beekasi. Harkaanis bacaabbacanii rukutanis, utuu rukutinis suutadhanii deemanis bishaanni nama baachuu danda'a. Galaanni inni yonnaa keessa dhaabbatan mataa namaarra yaa'u asii gadi meetira meeqa gadi fagaatu daakaa beennaan ol fuudhee nama baata. Akkamitti yoo jettan yeroo bishaan lixxan yoo lafin barbaadee jedha. Miilla koon iddoo lafti jirtu barbaadee lafa jedha jettanii yoo miillaan gadi barbaadan guutummaatti si gadi isin fudhata. Bishaan keessa lixee na liqimsattanii naatanii yoo naa harka faffacaaftan asii gadi isin fudhata. Garuu galaana akkamii yeroo daakaa bartanii jettan baalaansii keessan ulfaatina keessan hundumaa gadhiistanii gaafa irra buutane asii ol isin baata. Kanaaf daaktu jechuudha. Amanannaan waaqayyoon amanachuudhaa kanatti fakkeeffama. Caalaatti yoo kanatti fakkeessine nuuf ifuu danda'a jedheen fakkeenya kana fudhadhe. Waaqayyo rakkinni yeroo dhufu, qoramsi yeroo dhufu, bubbeen yeroo dhufu, doorsisi yeroo dhufu, wanti nama yaaddeessu yeroo dhufu, nan nyaata baalaata, nan liqimfa baalaata, barana hoo hin darbu, barana hoo hin danda'u, inni ammaa ulfaataadha, inni ammaa hoo yaadamu yeroo nu jennee achi buunee as buunee jennu jedhi kaa of baasi kan dandeessaa jedhee dhaabbatee nu ilaala. Yaalladhu karaa dandeessu hundumaa. Kanaaf akka kutaawwan darban keessatti ilaalle birriin koo na baasa, firri koo na baasa, yaadni koo na baasa, qorichi na baasa, lammiin na baasa, hiriyaan na baasa, dhumaan dandeettiin koo, hojiin koo, badhaadhummaan koo na milkeessa jennee achi qabannee as qabannee yeroo nu yaalleen waaqayyoo gara cinaattichi goree dhaabatee nu ilaala. Yaaltee yaalii kee nuun jedha. Waan dandeessu hundumaa raawwatattee, waan gochuu dandeessu hundumaa mokkorattee haa ta'u gaafati homaa inni yaale on taane horii nama nadhe nagane, firri nama nadhe nagane, dandeettii nama nadhe nagane, fayyaa nama nadhe nagane, qorichi nama nadhe nagane, yaadni koo nagane, abdiin koo si duwwaadha jettee tootaalii jireenya kee yeroo waaqayyoof laattu yiildi yeroo gootu, sarreender yeroo gootu, guutummaatti waaqayyoodhaaf yeroo laattu, yeroo isaa amanattu waaqayyoo siif hojjechuu jalqaba. Yeroo sana maaltu ta'a? Waaqayyoon amanachuudhaan kanneen argaman gaarummaa hedduu jiran keessaati. Sagalee waaqayyo bu'uureffannee kanneen nuni walii wajjin ilaallu ni jalqaba. Waaqayyoon amanachuun nama lalisiisa. Akka lalisan nama godha. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 17 lakkoofsa 7-8 irratti dubbiin waaqayyo keenya akkana jedha. Garuu namni ana waaqayyoon amanatu, ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'aa bishaan qarqara dhaabbamee hidda isaa gara bishaanitti yaafatuuti. Mukichi ho'i yommuu dhufu hin sodaatu. Yeroo hundaa hin lalisa. Caamsaan isa hin yaaddessu. Yeroo yeroottis ija hin godhata. Ameen jedha. Garuu jedhee jalqaba. Innis
lakkoofsa 5-6 irratti waa'ee kutaawwan duraan ilaalle keessatti kanneen ilaalle namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaas Waaqayyoo irraa kan deebisu abaaramaadha jedhee jalqaba. Inni akka muka baalli isaa harca'ee qobaa isaa lafa onaa keessa ijaajju isa akka lafa gogaa waa biqilchuu hin dandeenye akka lafa soogiddaa iddoo namni keessa hin jiraanne keessatti argamuuti. Wanti gaariin yommuu dhufus arguu hin danda'u jedha. Wal bira darbu waan gaarii wajjin. Kuni warra nama amanatan warra foon qabeessa amanatanidha. Kanaaf lakkoofsa 7 irratti garuu jedhee jalqaba waliin kompeer godha. Namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennatu namni akkasii maal haa ta'udha? Haa gammadu. Maaliif gammada? Namni akkasii akka yaa'aa bishaan qarqaraa akka muka yaa'aa bishaan qarqara dhaabamee hidda isaa gara bishaaniitti yaafatuuti jedha. Inni gararraa maalidha? Lafa onaa keessa kan dhaabbatu. Baala kan hin qabne, lafa soogiddaa irratti kan dhaabame, hundee kan hin qabne, itti fufuu kan hin dandeenye yeroo duwwaadhaaf kan jiraatu akka akkasiiti. Akka muka akkasiiti ni duraa. Abdiin qabu waan gaarii wajjiniin wal bira kan darbeedha. Inni kun garuu muka qarqara bishaanii dhaabamee hidda isaa namni ganamaaf galgala dhaqee bishaan itti naquun barbaachisu hidda isaatu gara madda sanaatti yaa'a. Gara madda ayyaana Waaqayyootti yaa'a. Bira isaa isuma bira jira isheema bira jira. Wanti sooru galgalaaf ganama kan nyaachisu cinuma jira. Fagoodhaa dhaqee hin barbaadu hidduma isaa bira ga'a. Akka muka akkasii lalisaadha. Muka akkasii yeroo hundumaa lalisaa. Mukichi ho'i yommuu dhufu maaliin godhu? Hin sodaatu yeroo hundaa lalisaadha. Barana bonaadha. Barana gannaadha. Amma birraadha. Amma firaasaadha. Waqtiidhaan waan boozer godhu hin qabu. Yeroo warri lafa onaa keessa dhaabbatan mukeetiin nutti dhufe gaa bonan nutti dhufe aduun nutti dhufe hin shoollamne baara harcaafachuu keenya gaa yeroo isaan jedhanii muka isa qaama isaanii keessa isa jiru jiidhaan bifachuudhaaf baalli akka isaan duraa gubee hin finneef xuuxee hin finneefi baala isaanii yeroo isaan harcaafatanii fokkisanii dhaabbatanii inni kun yaaddoo akkasiin qabu. Waqtiidhaan miti jireenya isaa deetermaayin kan godhu. Jireenya isaa kan murteessu waqtii dhufu miti. Ho'aaf bona miti. Bonaaf ganna miti. Ho'aaf diilalla miti. Qorraaf ho'aa miti. Jireenyi isaa weezar kondeeshinaadhaan olii gadi hin jijjiiramu. Eenyu irratti of gatee jira. Burqaa irratti of gatee jira. Maddichatu bira jira. Madda sana bira waan jiruufi yaaddoo malee jiraata. Waa'ee ho'aa sodaan qabu yeroo hundaa lalisaadha sagalee Waaqayyoodha. Eenyu namni Waaqayyoon amanatudha. Mukichi jedhee itti fufeetu yeroo hundaa lalisadhe maayidha. Caamsaan isa yaaddessu yeroo yerootti ijaan godhata. Waa'ee caamsaa yaaddoon qabu, birraan qabu, sodaan qabu, maaltu ta'a laata hin jedhu wanti nama ajaa'ibu garuu outcome qaba. Bu'aa qaba. Yeroo yerootti ija kennadha. Eenyuun namni amanatu? Waaqayyoon namni amanatudha. Namni Waaqayyoon amanatu ija godhataa jedha. Firoo tokko. Kan dura mata duree biraa keessatti waa'ee ijaa kana ilaalleera. Waa'ee ija godhachuu kana. Namni kan inni ija godhachuu danda'u waan itti dadhabetti, waan itti dafqetti, waan bonaaf ganna itti dadhabee jala hojjetatetti ija bira ga'uu kan inni danda'u, bu'aa godhachuu kan danda'u yoo Waaqayyoon amanate ija kennisiisuu kan danda'u Waaqayyo duwwaadha jechuudha. Qottuun hin qota. Kan bokkaa roobsu Waaqayyoodha. Qottuun jala hojjetata kan guddisu Waaqayyoodha. Qottuun hin eeggata kan ijatti godhu Waaqayyoodha. Baalli lalisee itti tolee dagaagee mul'achuu duwwaa miti. Ija guutuu barbaachisa. Ijarraan kan ga'u hojii Waaqayyooti. Kanaaf inni daldaalus hin daldaala, hin dafqa, hin xaara. Dhumarratti bu'aa kan buusisu hojii Waaqaati. Warra karaa qajeelinaan Waaqayyoon amanatan, warra karaa hannaatiin achi goranii as goranii hiyyeessarraa funaananii isan qabnerraa funaannatanii coratanii karaa qaxxaamuraatiin dureessa of godhan miti. Isaan deebisanii dhangalaasuuf jiru, gatuuf jiru, harkaa bittinnaa'uuf jira. Waa'ee isaanii miti kanan jedhu. Warra Waaqayyoon amanatanii bu'aa eegan. Inni hojjetu, inni baratu, ija isaa bira ga'ee nyaachuu kan danda'u sababii haalee xaareef karaa mataa isaatii duwwaa deeme
waaqayyootu ijatti godha. Waaqayyootu ijatti godha. Inni gaa'ila godhate gaa'ila isaa bira ga'ee dhala godhachuudhaaf ijoollee godhachuudhaaf waaqayyootu dhala kenna. Kun hundumtuu bu'aa kana biraan kan nama geessisu maaliidha? Waaqayyoon amanachuudha. Beekumsa qabnaa jedhanii beekumsa ofirratti of gatuu miti. Qorichi jira jedhanii ogeessa biyya lafaa irratti of gatuu miti. Firri jira jedhanii firaan dhaadachuu miti. Maallaqi jira jedhanii maallaqaan dhaadachuu miti. Waaqayyoo irratti of gatanii baaftuun jireenya koo, galmaan ka'uu kan danda'u jireenya koo, hoogganaan jireenya koo, egereen koo barruu kee keessa jira, si harka jira jedhanii waaqayyoo irratti of gatuudhaan namni ija godhachuu danda'a. Hin lalisaa ijallee godhata. Eenyu? Namni waaqayyoodhaan amanatu. Waa'ee gogiitiin hin rukutame, hin abaarame, waaqati isa dha'e, waaqatu oolaa isa godhe, irree waaqayyootu irratti ulfaate jedhee namni waa'ee isaatiif hin guungumu. Yeroo hundumaan lalisa. Boona namni keessa dhaabbatee, lafa onaa namni keessa dhaabbatee, wayyoo maal goona akkam taana jedhu isa biratti gaaffiin akkasii hin uumamu. Eenyu? Nama akkam biratti? Nama waaqayyoo irratti of gatee waaqayyoon amanatu biratti. Wanti waaqayyo nurraa barbaannu guddaan akka isa amanannuudha firoota koo. Isa kana jabeessaa qabadhaa. Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu akka nu isa amanannu nurraa barbaadu. Sababiin isaa dubbiin amanachuu dhiisuu kun dubbii jiraachuu waaqayyo amanuu dhiisuuti. Yoo waaqayyo jira ta'etu fira keenya irra dabarsinee isa ilaalla. Yoo waaqayyo jira ta'etu maallaqa walitti kuufannee qabnu irra dabarsinee waaqayyoon ilaalla. Yoo waaqayyo jira jennee amanne. Kanaaf jiraachuu waaqayyo amannee sababii isa amanannuu fi waaqayyo akka nu isa amanannu gatii guddaa itti laata. Kanaaf akka isa kadhannu nurraa eega. Jira waan ta'eef isa kadhanna. Akka nu isa waamnu kanaaf barbaada malee akkasumattiin waan anaaf barbaachisu kun eebbaadhaaf hin barbaachisa. Kun abdiidhaaf hin barbaachisa. Kun burtukaaniif hin barbaachisa. Inni kun dasiidhaaf hin barbaachisa. Kun abaluudhaaf hin barbaachisa. Jedhee akkasumatti nu raawwachuu hin danda'a waaqayyo. Tun hin gaafatin iyyuu. Garuu amma nu isa gaafannutti nu eega. Yeroo baay'ee maaliif jiraachuusaa akka nuyi dhugaa baanu barbaada kadhannaa keenyaan. Yeroo isa waamnu rakkina keenya gararraatti, biyya lafaa kana gararraatti, qormaata qabnu gararraatti waaqayyo mo'ee jiraachuusaa akka nu labsinu barbaada. Kanaaf labsuun waammoo miti amanuudha. Sababii jirtuuf ati waaqayyo waaqa jiraata waan taateef kanan raawwattaa jennee yeroo nu isa irratti of gannu dhufee raawwata waaqayyoon keenya. Kanaaf waaqayyoo yeroo isa amanannu gatii inni nuuf raawwatu inni jalqabaa nu lalisiisa jechuudha. Hin lalisna. Damee baafanna. Gaaddisa taana. Kan biraadhaaf horra. Diinota keenya duratti lafa dhaallee babal'annee argamna. Hibbaduu miti, quucaruu miti, gadi xiqqaachuu miti, dhumaa deemuu miti, lafa qabachaa, lalisaa, caalaatti babal'achaa akka deemnu nu taasisa. Eenyu? Waaqayyoon amanachuun. Kanaaf firoota koo jireenyi koo lafa onaa anatti ta'ee achuma jira jijjiiraman dhabe jenna yoo ta'e waa tokkoon isinitti hima. Waaqayyoo jira. Sababii waaqayyoo jiruuf immoo isin immoo waaqayyoon amanadhaa. Isa namoonni jedhaniin miti mee gooftaa wajjiniin kallattiidhaan walitti ba'a. Isa jireenya keessan laattanii maqaa keessan kiristiyaana jettanii jijjiirtanii itti of laattan kanatti fayyadamuu jalqabaa. Inni warra isa amanatan in lalisiisa waan ta'eef. Maqaan isaa bara hamma bara baraatti kan galateeffame haa ta'u. Inni lammaffaan gaarummaan waaqayyoon amanachuu keessa jiru, gatiin waaqayyoon amanachuu keessa jiru du'a akka hin argine nama godha. Du'a ijaan akka hin agarre nama taasisa. Sagalee waaqayyoo keessaati seera uumamaa boqonnaa 5 yoo ilaalle nama waaqayyoon amanatee nama waaqayyoon duukaa deddeebi'ee waaqayyoon miiltoo isaa godhatee du'a mootuu ijaa hin arginiin hafe tokko argina. Inni kana godhe waaqayyoon keenya namoota sana duwwaadhaaf hojjetee dhaabbate miti. Arras hojii irra jira. Lakkoofsa 24 dubbisaa akkasidha. Seera uumamaa 5:24. Hinook karaa isaa irra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjiniin jiraate.
Waaqayyo waan isa fudhatee fi deebi'ee achitti hin argamnedha. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Yeroo kana boqonnaa itti aanu lakkoofsa tokkorraa kaasnee yoo ilaalle hammeenyi namaa baay'ee ulfaachuu isaa argina. Keessumaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kaasee hanga lakkoofsa 8 yoo agarre namni caalaatti hammeenya keessa gangalachuu isaarraa kan ka'e wanti namni yeroo hundumaa yaadu jallaa ta'uu isaarraa kan ka'e Waaqayyo maafan nama uume jedhee hamma dubbatutti ga'ee ture. Jallinni namootaa, haxxummaan namootaa biyya lafaa irratti waan baay'ateef. Egaa yeroo akkasii keessa, yeroo ulfaataa akkasii keessa namni Henook jedhamu tokko ture. Namni kuni biyyi lafaa yeroo manca'u sanyiin Qaayiniif sanyiin Sheet warri silaa hojii kan Waaqayyoo ta'an dhuunfaa Waaqayyoo ta'an yeroo isaanitti wal bulbulan jallina wal shaakalsiisan keessaa biyya lafaa irratti xuraa'ummaan yeroo inni itti lafa dhaalaa jiru keessaa namni tokko Waaqayyoo wajjiniin deema. Yeroo galgalaa'u Henookiin bira yoo dhaxxan waa'ima Waaqayyoo dubbata. Yeroo bari'us waa'ima Waaqayyoo dhugaama Waaqayyoodhaa dubbata. Yeroottis yeroo malees jireenyi isaa oolmaan isaa Waaqayyo wajjiniidha. Yeroo itti jalloota wajjiniin oolee jallinarraa jallina isaanii qooddatu hin qabu. Waaqayyo wajjiniin deddeebi'e. Karaa Waaqayyoo irra deeme. Waaqayyo wajjin jiraate. Biyya lafaa immoo jallinarraa kan ka'e caalaatti manca'aa jirti. Waaqayyo wajjin gargar fagaachaa jirti. Gara Waaqayyoodhaa gaddisiisaa jirti. Kanaaf Waaqayyo dursee waan isa fudhateef deebi'ee hin argamneedha. Akka seenaa macaafa qulqulluuttis kumoofaa keessatti namoota utuu du'a hin argineen gara Waaqayyootti ol fudhatame jedhamee kan barsiifamu nama Waaqayyoo kanaaf Eliyaas raajichadha. Jarreen kun du'a hin agarre. Maal icciitiin du'a isaanii dhabsiise? Akka isaan du'a hin agarre godhe. Henook akka inni du'a hin agarre namni akka isa hin agarre Waaqayyo butatee kan ofitti fudhate maaliif yoo jenne Waaqayyoon amanate. Waaqayyo irratti of gate, Waaqayyo irratti irkate, Waaqayyo irratti jireenya isaa laatee jiraate. Kanaaf Waaqayyo du'a akka inni hin agarre isa taasise. Maqaan isaa ulfaatu. Namni gama fooniitiinis gama hafuuraatiinis yeroo inni itti akka baalaatti gadi harca'uu fi duuti salphaadhuma ta'e bara akkasii keessa jirra. Jalqabaa namni jireenya hafuura isaatiitti Waaqayyo wajjiniin dhaabbachuu, Waaqayyo wajjiniin deddeebi'uu, jireenya Waaqayyoof ta'u jiraachuu irraati namni fagaatee yeroo itti jireenya hafuuraatti namni hedduun du'aa ta'ee namni kaleessa jajjabaa, namni kaleessa ciccimaan nama kan biraatiif ta'aa ture yeroo inni itti har'a gargaarsa barbaadu keessa jirra. Spiritual wise. Inni kan biraan immoo duuma foonii kana namni sababa adda addaatiin sababa dhibee bara keessatti yeroodha gara yerootti kan dhiifamuun sababa siyaasaatiin sababa adda addaatiin namni salphaadhumatti yeroo inni du'u keessa jirra. Du'a isa namoota kan biroo yaaddeessu namni galgala du'a ofirratti eegaa oolee du'i natti dhufaayiraa jechaa yeroo bariisifatu bara akkasii keessaa du'a akka hin agarreef eegamanii akka jiraataniif eegamanii harka Waaqayyootiin to'atamanii akka jiraataniif du'a jalaa miliquudhaaf eenyuudha amansiisaan Waaqayyoon amanachuudhaaf yeroo tokko. Inni nutti amanne Waaqayyoon keenya kun isa jireenyarra of harkaa qabu. Du'a irratti aboo isa qabu Waaqayyoodha waan ta'eefidha. Hunduu harka isaa jira. Isatu takotaxxara waan ta'eefidha. Kanaaf Waaqayyoon amanachuun gatii guddaa qaba. Du'a jalaa du'a akka hin argine nama taasisa. Maqaan gooftaa keenyaa haa kabajamu. Inni lammaffaan du'a akka hin argine nama godha jennee jira. Inni sadaffaan badiisa nama oolcha. Badiisa biyya irratti dhufe, dhaloota irratti dhufe, addunyaa irratti dhufe jalaa nama baraaree hambaa nama taasisa.
Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irra yoo ilaalle sagalee akkas jedhu agarra. Nohi garuu waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Garuu jedhee jalqaba kunis akkuma kutaa duraan Ermiyaas irraa dubbifanne sana. Nohi garuu waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Mee lakkoofsan 5 irraa kaasee dubbisu. Yeroon kun yeroo Hinookii wajjin walitti dhiyaata. Caalaadhumatti garuu bara Nohi keessaa baay'ee yeroo itti ulfaati ture. Yommus waaqayyo jallinni namaa lafa irratti baay'achuu isaa wanta namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuus jallaa duwwaa ta'uu isaa hin argine. Yeroo hundumaa hundinuus laala. Yeroo hundumaa namni hundumtu wanti inni yaadu hundumtu jallaa ta'uu isaa jallaa duwwaa ta'uu isaa hin argine. Tifufa waaqayyo nama lafa irratti uumuu isaa hin jibbe. Guutummaa garaa isaatiinis hin gadde. Waaqayyo nama sa'anii uume lafa irraa nanaxaa. Nama horii qe'ee bineensa wanta lafa irra munyuuqu warra qilleensa keessa balali'anis akkasuma nan godha. Anoo isaan uumuu koo jibbeera. Jibbeera jedheedha. Lakkoofsa 7 immoo akkas dhagaa. Nohi garuu waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Waaqayyo jallina namoonni lafa irratti hojjechaa jiran, xuraa'ummaa namoonni lafa irratti hojjechaa jiran, yeroodhaa gara yerootti garaa isaanii keessattis yaadanii kan qopheessan, guutummaan isaa jallaa duwwaa, cubbuu duwwaa, hamaa duwwaa ta'uusaa gaafa arge, namas ta'e uumama kan biroo waan lubbuu godhatee lafarra munyuuqu hundumaan balleessaa. Ilaalaa. Badiin dhalli namaadhaaf fidu, badiin dhalli namaadhaa raawwatu, badii namaa duwwaa miti. Badii uumamaatis, uumama irrattis, uumama kan biraa irrattis badii labsee fidee dhufa. Kanneen to'atu, kanneen bulchu, kanneen eeguudhaaf waaqayyo muudee dhala namaati. Gaafa dhalli namaa waaqayyo wajjin hariiroo isaa balleessu, isa biyya lafaa kana haa to'atuuf, haa guutuuf, haa bulchuuf kenname nama dabalatee uumama jiran hundumaa irratti rakkina fida. Yeroo sana keessa horii hedduun biyya lafaa kanarraa sababii bishaan badiisaatiin dhuman. Bineensonni hedduun biyya lafaa kanarraati warroota calalamanii doonii Nohitti galan irraa kan hafe kanneen dhuman hundumtu cubbuu godhanii waaqayyoon gaddisiisanii miti. Horiin dhume, bineensi dhume hundumtu sababii isaan ittiin badduu ba'anii biyya lafaa kanarraa xaragamaniif jallina dhalli namaa fideenidha. Dogoggora dhalli namaa, yakka dhalli namaa waaqayyo irratti raawwatee waaqayyoof ajajamuu dhiisee waan waaqayyootti hin tolle godhuuf jecha uumamnis duukaa miidhame. Namnis xinnaanis guddaanis ijoollee wallaaloonis warri garaa haadha keessa jiranis warri gadi ba'anii addunyaa kana irratti jallina gochuun jalqabnes sababii dhalli namaa inni ga'eessa ta'e hundumtuu cubbuutti bulbulamee fi Nohiif maatii isaarraa kana hundumtuu du'aan biyya lafaarraa xaragaman. Haa ta'u malee namni waaqayyoon amanatee waaqayyoon dhaga'ee karaa waaqayyoorra adeemu Nohi kan jedhamu tokko immoo tureera. Inni immoo faara tolaadhaan ilaala. Waaqayyo ija dheekkamsaatiin biyya lafaa kana ilaalee jallina isaan hojjetan hundumaa ilaalee gaddee addunyaarra utuu deddeebi'u nama tokko bira ga'ee faarri isaa ife. Fuulli isaa hin ife. Inni immoo Nohiidha. Nohi kuni waan biyya lafaa gootu kana duukaa garaan isaa hin jiru. Fuudhaa fi heeruma girrigirrii biyya lafaarra ture kana duukaa qalbiin isaa hin turre. Innis ijoollee qaba. Innis maatii qaba. Ho'isuu hin danda'a ture warra kaan duukaa. Haa ta'u malee inni isaan duukaa bubbisuun barbaanne jireenya isaa jiraachaa hawaasummaa isaa daangaa itti godhee jiraachaa hangafummaa garuu waaqayyoodhaaf laatee waaqayyoodhaa wajjiniin jiraata ture. Nama akka kanattiin isa duukaa jiraatu waaqayyo walumatti qabeen ishee balleessa. Uumama haaraan addunyaa irratti hojjedha hin jenne. Maaliif? Waaqayyo waaqa qajeelaadha. Waaqayyo waaqa qulqulluudha. Waaqayyo isa qajeelaa cubbamaa wajjin waaqa hin balleessineedha. Nama karaa waaqayyoo irratti rarree ollaan biraa yoo gadhiisii ta'es
ollaan biraa yoo manca'es namni biraa cubbutti shaakaluutti yoo jabaates namni karaa yoo gadhiises abaluun fa'aa hundeemanii maal paasteriin iyyuu akkas ta'eeti maal jaarsi waldaa iyyuu akkas ta'eeti maal wangeelaawiin fa'aa iyyuu akkas ta'anooti maal warri faarfattoonni jajjaboon iyyuu akkas ta'aniyooti maal namoonni na caalan iyyuu akkas ta'aniyooti jedhee bitaan mirga laalee ofii isaatis ammachuutti kan hin deemine kompromaayiz gochuutti kan hin deemine waaqayyoodhaaf jireenya isaa laatee isa deddeebi'u Nohiin bira gaafa ga'u waaqayyoo faara tolaadhaan isa ilaale. Faara toluun waaqayyoo kuni isa namni nama bira ga'ee faara tolee dhiixuutee kokkolfee nama bira darbee homaa namaan goone miti. Biyya lafaa guutummaa bishaan badiisaa balleesse sana keessaati. Akka inni bidiruu hojjetatee keessa darbuuf dizaayinii inni ittiin bidiruu tolchu hundumaa itti agarsiisuudhaan dheerina isaa bal'ina isaa hundumaa hojjaa isaa hundumaa waaqayyo itti himee kutaa inni itti baasee hojjetu hundumaa dizaayinii isaa hundumaa waaqayyo itti himee akkaataa inni itti hojjetatu isatti agarsiisee sanaan isa baase waaqayyo isa baraare waaqayyo badiisa isa oolche waaqayyo biyyi lafaa badaa jirti jennaan Nohi waan raafame hin qabu. Nohi eenyuudhaan amanatee deddeebi'aa jira. Waaqayyoon amanatee waaqayyo irratti hofgatee waan deddeebi'aa jiruu fi waan biyya lafaa irratti dhufaa jiru sanaan yaaddoos hin qabu ittiinis hin banne. Icciitiin isaa maanni waaqayyoon amanatee jiraata. Waaqayyoon maqaa duwwaadhaan beeka osoo hin taane garaadhaan beeka. Lubbuu isaatiin beeka. Guutummaa namummaa isaatiin waaqayyoon adda baasee beeka. Kanaaf waaqayyoo irratti of gatee jiraate. Waaqayyo immoo warra isa irratti of gatanii isa amanatanii situ na baasuu danda'a. Situ na oolchuu danda'a. Sidha karaan koo, sidha abdiin koo, sidha galgalli koo jedhanii warra isa irratti jireenya isaanii laatanii jiraatanii fi amanamaadha waan ta'eef hin dhufa waan ta'eef badiisaa biyyatti dhalootatti dhufe sana waaqayyo isa baraare. Kanaaf waaqayyoon amanachuun bu'aa guddaa qaba, gatii guddaa qaba. Amanachuu keessatti gatii guddaa qabu sana hin gatinaa inni jedhu sagalee waaqayyoo kunoo dhugaa kanaan nutti hima. Gatiin isaa maanni badiisa nama oolcha. Yeroo haala biyya keenyaa ilaallu, haala addunyaa yeroo ilaallu, wantoota yeroodhaa gara yerootti addunyaa kana mudatan yeroo ilaallu wanti baay'een nu yaaddessuu danda'a. Gaaffii nutti himuu danda'a. Jireenyi koo kun gara kamitti deema laata jennee yaadda'uu dandeenya. Lakkii hin yaadda'inaa. Yaaddoo keessan waaqayyoo irratti gataa. Waaqayyoon amanadhaa. Waaqayyoo warra isa amanatanii jallootaa wajjiniin hin balleessu. Nama tokko illee haa taatu waaqayyoo samii irraatii dhufa nama tokko sana baasuudha. Nama tokko illee haa ta'u nama isaaf of gate firasaa isa fira godhatee isaa wajjin nama jiraatu waaqarraa dhufeetu harka qabee badiisa oolfata malee jallootaa wajjin hin balleessu. Waaqayyo amanamaadha. Kanaaf badiisa ooluudhaaf yaaddoo biyyatti dhufu ooluudha. Haala biyyaa, haala yeroo biyya keessa jiraannu, haala keessa jiraannu wantoota nama balleessan ilaallee garaan keenya irraafamin waaqayyoon amanachuutti jabaannu. Naaf jira waaqni koo jennu. Amanachuun keenya kun isa fakkeessaaf goonotu hin taane garaa keenya irraa kan ta'e jireenya keenya guutuudhaan isa amanannu jechuudha. Wantoota akkasiin waaqayyoo irratti of gattanii nama nanneef isiniif waaqayyoon gidduu galuu barbaadan hundumaaf irraa achi dhiibaa. Yeroo tokko maallaqni nu akkaawuntii irraa qabnu yeroo isheen itti dhuftee sammuu keenya lixxee nuuf waaqayyoon gidduu dhaabbattu jiraachuu danda'a. Hin ta'u atachi gori ati dudduuba isaa jirta. Hangafni koo tokkoffaan koo waaqayyoo kooti jedhaanii. Waaqayyoo warra isa amanatanii badiisa oolchaa. Qabxiiwwan kana ilaalle maal? Waaqayyoo yeroo amanatanii waaqayyo nama lalisiisa. Waaqayyoo yeroo isa amanatanii du'a akka hin argine nama taasisa. Waaqayyoon yeroo amanatanii badiisa nama oolcha. Dhageenya dubbisaa waaqayyo nuuf haa eebbisu. Isaan akka jiraannuufis nu gargaaru. Gooftaa keenya qulqulluuf jabaatee olii wajjin galateeffannee xumura. Bara hamma bara baraatti galanniif kabajamuun siif haa ta'u waaqa keenyaa. Maaltu si amanachuu fakkaata? Maaltu sirratti of gatanii jiraachuudhaa wajjiniin wal madaala? Ati fakkaattii hin qabdu, qixxee hin qabdu, madaalli hin qabdu. Sibratti lammaffaan amanatamu kan yaadamus hin jiru.
ati waaqayyoo keenya taatee si amanachuudhaaf balbala banamaa argachuu keenyaaf iyyuu ulfaadhu. Waaqayyo bara baraan ulfaadhu. Akka dhugaa kee, akka sagalee kee, akka dubbii keessa jiraataa kanaatti dhugumaan haala kam keessaa iyyuu baanee, haala kam haal duree kam keessaa iyyuu baanee si waaqayyoon amanachaa akka jiraannuu fi ija keenya ofii keeranuuf kaa'i. Yeroo itti gaarota ilaalleetti hin salphanne malee hin milkoofne. Yeroo itti lapheen keenya gara gaarotaa, gara firootaa, gara aantiiwwanii ta'e hin qaanofne malee hin milkoofne. Amma abdii nu qabnu, nu baasa, nu ceesa jennee kan nu ilaallu si duwwaadha. Ati waaqayyoon ofii kee irratti ija keenya nuuf eegi. Qalbii keenya ofii kee irratti nuuf eegi. Jireenya keenya ofii kee irratti nuuf eegi. Amanannaan keenya si duwwaaf si duwwaa irratti akka ta'uu fi laphee keenya nuuf mo'i. Guutummaa jireenya keenyaa asirratti gannee akka deddeebinuuf nu gargaari. Dhuunfaadhaan nu gargaari, akka waldaatti nu gargaari, akka maatiitti akka biyyaatti nu gargaari. Nu geggeessi. Maqaa isa jaallatamaa mucaa kee Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Kutaa ja'affaadhaan walitti deebinaa. Isa barattan dubbii waaqayyoo dhaloota kan biroodhaanis ga'aa. Yuutuubii waldattii irraas hordofaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u, nagaatti jiraadha. Sagale abdino fe, rajina tiraja muku, abduna jada serre, indi rawatamu, luku bakara fayo, amma yusiwa madaba, nufe abdikon kutu, ture musikataba. Wow.